biyya konkolaataatti gibira itti hin kafalle, biyya konkolaataan ishee hundinuu Teeslaa jedhamuu danda'u. Biyya kanatti taaksiin Teeslaadha, ambulaansiin Teeslaadha, konkolaataan geejjibaa Teeslaadha. Inni Teeslaa qaba, isheen Teeslaa qabdi, maatiin ishee guutuun Teeslaa qabu. Biyyi tun eenyu? Biyya kanatti Teeslaan maaliif akkanatti jaallatame? Wantoota kanneenii fi kanneen biroo wajjin ilaaluuf nu waliin tura. Hordoftootaa fi dhageeffattoota keenya qaqqaalii, nageenyaa fi jaalalli keenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Kun Muraad Moo Productionidha. Maatii Muraad Moo Production ta'uuf mallattoo subscribe tuqaa. Har'a imalli keenya gara biyya Norway. Kun seenaa biyya dhiyeessii eenyullee diduu hin dandeenye namaaf dhiyeessituudha. Yeroo dheeraaf Norway biyya magariisa kan kaarban irraa bilisa taate ta'uu barbaaddi. Garuu rakkoon ishee mudate. Rakkoon kunis rakkoo konkolaataati. Konkolaattonni Norway jiran hundinuu jechuun ni danda'ama boba'aa fayyadamaa turan. Boba'aan immoo pilaaneetii miidha. Konkolaataan boba'aa fayyadamu tokko qofti jiddugalaan waggaatti kaarban daayoksayidii kiloogiraama 4,600 gadi dhiisa. Kanaaf biyyi Norway konkolaataa elektiriikii gara biyyatti fiduuf murteessite. Eegasiin ni fidde. Garuu namni bitee itti fayyadamu ni dhabame. Yeroo sanatti konkolaataan itti fayyadamnu konkolaataa boba'aati. Haa ta'uutii maaliif baasii keenya baasnee jijjiirra jechuun uummanni biyya Norway bituu dide. Kanaaf mootummaan haala kana jijjiiruuf waan ajaa'ibaa hojjechuu murteesse. Konkolaataa elektiriikii irraa gibirri kafalamu akka dhaabbatu taasise. Bakka konkolaataan elektiriikii bilisaan dhaabbatu kenne. Akkasumas nama konkolaataa elektiriikii qabu hundaaf gibira idilee ni hir'ise. Kana qofatti hin dhaabne. Seerallee baasan. Seerri kunis kan akkana jedhu ture. Namni konkolaataa elektiriikii qabu daandii yookaan sarara konkolaataa geejjibaaf oolu irratti oofuun ni danda'ama kan jedhudha. Kana jechuun immoo saffisaan gara barbaadan imaluuf laafaa ta'aaf. Konkolaattonni elektiriikii maallaqa boba'aa irratti baasanis ni qusatu. Boba'aan Norway keessatti qaaliidha. Garuu konkolaataa elektiriikii chaarjii guutuu gochuuf $1 qofa barbaachisa. Kanaaf konkolaattonni elektiriikii biyya kanatti akka malee jaallatamuu eegalan. Konkolaattota biyyi tun qabdu keessaa parsantii 75 kan elektiriikiiti. Kun immoo addunyaa kanarraa biyya kamiyyuu caalaa ol aanaa ishee taasisa. Konkolaataa elektiriikii keessaa asitti kan baay'ee jaallatamu Teeslaadha. Maaliif yoo jettan, dhaabbanni konkolaataa Teeslaa Kaalifoorniyaa keessa jiru konkolaataa elektiriikii oomisha. Konkolaattonni elektiriikii kunniin hedduun isaanii meeshaalee teknooloojii ol aanoo kan qabanii fi teknooloojii gartokkoon ofumaan of oofan kan qabanidha. Norway biyya qorra guddaa qabdu waan taateef konkolaattonni elektiriikii gara Norway dhufan irra caalaan isaanii kanaaf kan qophaa'anii miti. Konkolaattonni biroo gama Norway dhufan ariitiin isaanii gadi bu'aadha. Baatiriin isaanis daddafee dhumata. Gariin immoo ho'a gaarii kennuu hin danda'an. Asitti baay'ee waan qorruuf maashina ho'iinsa gaarii kennuu danda'u nu barbaachisa jedhu lammiileen biyya Norway. Garuu Teeslaan rakkoolee kanneen tokkollee hin qabu. Konkolaataa Teeslaan chaarjii yeroo tokko guuttadhee kiiloomeetira 380 oofuu nan danda'a. Konkolaataa koo isa duraaniitiin akkas gochuu hin danda'u jedha. Kanaafidha magaalota akka Osloo fi Bergen keessatti namni hundinuu jechuun ni danda'ama Teeslaa oofu. Kanaaf mootummoonni akka waan gaarii hojjetaniif akkasumas akka of fooyyessaniif hanga dandeenyuun dhiibuu qabna. Sababni isaas isaan wajjin addunyaa tana namaa fi uumama hundaaf bakka jireenyaa fooyya'aa taasisuun ni danda'ama waan ta'eef. Hordoftoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kan isin waliin ture an Muraad Muhammad. Yeroo keessan irraa waan nu laattaniif guddaa galatooma. Yaada yoo qabaattan koomentii nu dhaqqabaa. Like, subscribe gochuu hin irraanfatina.